Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka viidiyoo kan laayik sheer gochuu hin dagatinaa warroonni chaayinala keenya faarawaa tatanuu irrattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'as meeshaan qabadhee dhufee innis uffata ansoolaa koofartii Dubaay kanneen kanan qabadhee too dhufe isiniin jechuun jaaladhaa baay'ee yeroo koofartii Dubaay yeroo jalqabaatti fan bitee kaawwan hunda isaayyuu yeroo baay'ee bitee galchees beeka jechuudha. Ansoolota keessattuyyuu algaarra afaa algaa libsootas immoo algaa libsoota hojjetaman argitanii jirtu baay'een galchee jechuudha. Garuu jalqabaaf kuni kanan fidee hunda isaayyuu immoo isiniinan gaa jechuudha. Egaa kana ansoolaa meetir kaamsaa meetir kasamaanaa ta'aniidha jechuudha kanan qabadhee dhufe. Egaa kara kaawwanitti viidiyoo isinitti dheeressu isinitti dabarsaa akka argaa jirtan. Tiraasii meeqa qaba? Tiraasiin kun 4 ansoolaa meetir kaamsaa meetir kasamaanaadhaan kanan bitee tiraasii 4 qaba. Of keessa akka argaa jirtan kana kunoo isinittan argisiisaa ta'u jira. Ansoolota biyya keessatti yabbuudha jiru. Yabbuu maal jedhee isinitti hima ansoolaa kana kun isinittan argisiisaa laaluu dandeessu. Baay'ee yabbuu kan ta'anidha jechuudha. Halluun isaatillee yoo afan ni bareeda algaa gubbaatti. Akka argaa jirtan kan isin waan jettan hin beeku ani baay'ee ofii kootii ofillee jajee hin beeku filannoo gubbaatti ijji kiyya baay'ee ilaalee filata yeroo baay'ee goggana hin filadhu filannoo hin dandeessa gatii garuu gadi lakkistuu naan jedhan gatii hin kennitu gatii nama cabsita malee filannoo filattaa naan jedhu warreen ani waa biratti bitu egaa gatii aguma feellee cabsuu abbaan waan isaa waatta'uun alatti hin gurguru garuu yeroo baay'een akka laaliitti dafee gadi lakkisu. Akka argaa jirtan ansoolaa 2 wajjin ansoolaa 2 kan kana fakkaatu akkatti bareedu waan jettan isin hin beeku ansoolaa kana baay'een jaaladha dhugaatti yabbuudha guddaadha isiniin jechuun jaaladha tiraasonni isaallee 2 qaban 4 ansoolaa 2 tiraasii 4 kan ta'e kuno isinitti argisiisaa jira kana 2 keessa hin galabbanneef damsas jedhe malee waan biraa isinitti fakkaatin isiniin jechuun jaaladha meetir kaamsaa fi meetir kasamaanadha kun immoo haala kanaan kanas baasin isinitti argisiisa. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa hojiin isaanii garagaraadha. Kana argaa jirtan kunillee baay'ee bareeddi. Baay'ee bareedduudha. Isin waan jettan hin beeku. Ani baay'een jaaladhee ofumaafan laalee filadhee bitee isiniin jechuun jaaladhaa. Addaanan diigaa akkasumatti asirratti mul'atutti tiraasii 2 kanas argaa jirtu haala kanaanii. Ansooladha isiniin jechuun jaaladhaa egaa kunuuti haala kanaan kana ansoolaa 2 tiraasii 2 kuni garaagarummaa qabu meetir kaamsaa fi meetir kasamaanaan garaagarummaa qabu garuu gatiin isaanii tokkodha guddina isaaniitii fi haala ansoolaa keessa taa'ucha garaagarummaa ni qabu isiniin jechuun jaaladhaa garuu gatiin isaanii kallachiitu tokkumaan bitame kanaadha odoon karaa biraatti hin darbiin waa tokko isinitti argisiisa isa kana waatu keessa jira. Garuu waan kana waan as keessa jiru kana warroonni viidiyoo sana ilaaltan qofti nuu bani warra jettaniin fan banii viidiyoo isin hojjedha. As keessa kanuma obboleettii kootiidha. Meeshaa obboleettii kootii wajjiniin kan deemudha kuni garuu banii kan as keessa jiru kana ni ilaalla. Yoo jettanidha jechuudha kanan banee isinitti argisiisu kana meeshaa biraatitti osoo hin deeminidha kanan jidduudhaan fidee maaliif yeroo baay'ee viidiyoo ilaallee xumuruun baay'ee nama rakkisaa nu biratti waan ta'eefidha jechuudha. Waan kana jedhu komii miti. Ani komii tokkollee hin qabu. Jaalattanii na kabajanii namni 10 namni 5 olaale hedduu tokko na gammachiisa. Maaliif galata rabbi hundumarrattu isiniin jechuun jaaladhaa egaa kana warri isinitti toleedha. Warri na jaalatanii warri na kabajan kan laaltanii isiniin jedhaa egaa meeshota kan hunda isaayyuu tokkoon isinitti argisiisaa erguu hin naqinaa akka argaa jirtan jaakeettii biraandii ta'eedha. Jaakeettii baay'ee guddaa ta'ee argatan original bakka keessan kofartii isaa ilaaluu dandeessu gubbaan isaa shaamaa ta'u malee kafarii dirribii kan qabudha seetan kana kophaatti baasuu dandeessu akka argatan zibbii qaba beektu baay'een baay'een kana yoo barbaadan kophaatti baastuu yoo barbaadan wajjin uffattu akkasumatti tolettidha jechuudha kan uffattanii egaa gisee baay'ee uffatteen isinitti argisiisa hedduu tokko kana amma shaanxaa guunnee gallaa yeroo darbe ijoolleen baay'een jaalatanii dhuftanii viidiyoo yeroo darbee isiniif uffata shaaworii isinii hojjedhe irratti ijoolleen baay'eenis jiraas warri jettanii jirtanii eessatti argamtas warri jettan jirtanii ani bilbila achirra teessiseen jira argaa
ምርጥ በቃ ስማርት ሶሪ ስማርት የሆነ ጀቹ ኮቲዳ yeroo tokko afaan tokko gaafa fayyadamanii ka yeroo hunda yoo itti fayyadaman malee dingata nama jalaa hin baati kanaadha gargaartan baay'ee bareeda guddaa guddina isaallee kan inni isinitti argisiisuu danda'a egaa argaa kan amma kana nuti biyya ormaa malee hin jiru biyya keenya keessa hin jiru jennee shaanxatti guutamee deemeen beeka waan ta'eef deebisii yeroo hunda dubbachuu leelatti hin ta'in importii yeroo baay'ee meeshaa ijoolleedhaa baase waan ta'eef importii keessatti meeshaa waraabuun dhorkadha viidiyoo gaagaffuuta warroonni hojjetan dhugaa si arrabsu nu waraabdee miidiyaa irratti gannulatti meeshuma keessa dhaabbattee hoggaa waraan ijoollumti keenya biyya ormaatii galanuu gaafa biyya galan dhugaan isiniin jedha yoo ati dhokadheetu na waraaba jette hin lolu maal godhii waraabde siin jedhu bakka argi warrumti biyya ormaa keessa turee dhufee jechuudha ijoolleen keenya guddaa jaakeettii kan ta'e fi mirxii jaakeettii kan ta'e warri gabaabadhaanis barbaadan jira garuu kuni baay'ee tokko gaariidha jiinsii surree irra kaawwattanii tuuttaa kaawwattanii waan barbaadan irraan kaawwattanii bittin anaanaa hawwisiisa jiru bitadhu na godhaa jira gitanii akkatti bareedu fuula kiyyaa aduu keessa oolee tokkotti bareede kana wajjin illee hin deema baay'isee sirriitti baay'isee too deema egaa kana yoo barbaaddanis immoo egaa kanuma gizee baay'ee ispoortiittis argaa jirtu akkanumatti uffanneetuma deemaa turree mitire gaafa kara biyya ormaatti dhufnu yeroo baay'ee akkanattidha ijoolleen keenya uffannee kan deemnu egaa kana biyya keessas akka barbaaddanitti suuqii barbaaddanitti argachuu dandeessu keessattuyyuu Finfinnee fi Adaamaa jidduu wantoonni dhabame tokko mun jiru yeroo baay'ee ani akka beektan meeshaa irratti xiyyeeffannoon koo malee uffata irratti miti waan ta'eef malee uffanni jira uffata barbaadan uffata suufii hodhisiisuu barbaadan waan barbaadan jaakkeettota waan barbaadan hundaayyuu jira argama jechuudha kana egaa isin waan jettan hin beeku kana fakkaannee dhufnee isiniin jedha malkillee garuu filadhee jedhee tayyaadha isin waan jettan hin beeku namni kamuu kan jaalatudha pinki kararii gurraachan illee jira garuu geeshommaa yookaan immoo marga loomii kararii kan jedhamullee jira isa keessaa garuu kun baay'ee bareeda jedhee tanaan ani ilaale jechuudha kanarratti waan jettan isin hin beeku egaa kana fakkaataan isiniin jedha amma immoo karatti aantan isin dabarsa akkuma jirutti akkuma fadhe baasi na godhaa hin jiru mee koomentii keessan ilaalu ayyuu biti uffatu kootti illee onaan jettan illee mee koomentii keessan eegaa isiniin jechuu jaaladha egaa amma immoo karaa meeshichaatti isin dabarsa argatanidha kana baay'ee ka halluu ani jaaladhe garuu adii miti ijoollee laatan pingidha aduu ta'uu danda'a garuu beeku ani mee garagarsheen isinitti argisiisa aduun alaa yeroo as ba'u yeroo baay'ee rakkisaadha kana warroonni kanas shaanxaa guunnee banaa bakka lamaan qabu kun banaa asiin xumurree jirra asiin kan ofii fixatee jira karatti aanutti isin dabarsa guddaadha kun baay'ee akka argaa jirtanidha meeshaa baay'ee bootaa fudhatudha isin jedha egaa kan itti aanu bannammoo karatti aanutti xiqqoo aduu waan ta'eefidha kaameeraa garagarteen isinitti argisiisa pingii baay'ee bareeda ta'edha isiniin jedha egaa argaa jirtan kan algaatti afamu kan inni of keessaa qabu kanaadha nutti mul'ata eeyyaadha egaa maal jedhama seerfar kararii algaa irratti afuuf kun amma bishaaffaa maal fa'a baay'ee gaariidha kana of keessaa qaba jechuudha egaa isin ani immoo yaada keessan nan eegaa isinis koomentii keessan jalatti naa barreessuu hin dagatinaa egaa argisiisa ta'uun kan isinitti mul'atu waan ta'eef obsaan viidiyoo kana ilaala akkuma isaatti isinitti argisiisa egaa guddina isaa baay'ee guddaadha baay'ee keessi isaas feetan kara feetanii akka isinitti toletti mana madaamitti argaa turree baachaa turree hin beeknaa laslaassaammoo islis kan jedhe irruma irraa fi nama godhaa kun karalachi asiinis laslaassadha adiin isitti mul'atu kun illee laslaassadha karanaanis lislissa kan jedhe akka fooxaa isaa
yeroo tokko yeroo qorri dhufu uffannee too teenyu hin jiraan miti mana madaamitti uffatanii taa'anillee maal madaamidha maal gatteenyaa miti tiraasii isa egaa adii miti ijoollee garagarchi kaameeraa garagarchee sitti argisiisa piingii baay'ee bareedudha tiraasaallee jajjabaadha argaa jirtanii egaa kana fakkaataa isiniin jedhaa egaa isin immoo yaada walii barreessitan isittu beekaa wal eebbisaa nagaatti isin agalchu waliin jedhaa egaa yeroo gaarii fi warri yeroo kana hojjetan carraa gaarii qabdu jedhee yaada odeeffannoo sirriitti qabdanii birrii shaanxatti hin kaffaltanii warroota sanaan duraati malee dhugaa akkanatti odeeffannoo hin qabnu baay'ee ani yeroon hojjedhu ijoolleen keenya keessattuu afaan oromootiin kan irratti hojjetan yeroon ergan ani galee baay'inaan kan ani hordofuu baay'een hordofa miidiyaa karaa yuutuubiitiini warroonni ijoolleen oromoo ta'an akkanatti hojjetanii galchanii jiru yeroo nan hojjedhutti amma yeroo carraa gaarii qabdu bakka baay'eetti ijoolleen baay'een ammoo hojjechaa jiru magaalota xiqqaa haga magaalaa guddaatti baay'ee sirriitti hojjechaa jiru kanarraa kan ka'e birrii kaffaluun hafee jira kara biyya ormaatii kara biyya gaafa galan waan hundaa biyyuma ofii keessatti argatu kanaadha hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtatti nagaa naa ta'a baay'ee.